keessumaa bara kana keessa bara waan baay'ee jiru kana keessa kana teessanii abbaaf haadhi garlachuu iyyuu jirtu baga Waaqayyo isin gammachiise waldaan kana irratti dadhabdan ijoollee kana guddiftanis baga gammaddan Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa obboloonni baay'een kun ijoolleen babbareedduun Ameerikaa irraa dhuftee as jirti warri Ingiliffa dandeessan egaa waldaa kana caalaa waan isinii gootuu qabdu. Sagalee Waaqayyoo gabaabsinee dhageenyaa kadhannoo Waaqayyoon taatu waan jedhu waama gabaabaan dubbadha. Abbaan manaa fi haati manaa attamitti walii wajjin jiraatu gaa'ila akkuma beektan walii yaadachiisuudha. Gaa'ila Waaqayyooti dhaabe yookiis Waaqayyootu jalqabe dhala namaaf yaadee. Namni kophaa jiraachuun gaarii miti kan jedhe Waaqayyo. Kanaaf gaa'illi dhaabbata Waaqayyooti. Dhaabbata Waaqayyo ofii isaatii jalqabate. Dhaabbata Waaqayyo ofii isaatii hundeeffate. Waaqayyo kan barbaade nama barbaade miti. Gaa'ila keessa Waaqayyo waan barbaadu waan baay'ee qaba. Sanyii kaafachuun barbaada. Maatii kaafachuun barbaada. Hawaasa kaafachuu barbaada. Waldaa kiristaanaa kaafachuu barbaada. Gaa'ila keessa Waaqayyo waan baay'ee eega. Dhaabbati Waaqayyo kun immoo akka Waaqayyo barbaade akka ta'uuf akka Waaqayyo nurraa eege akka ta'uuf abbaan manaa fi haati manaa ga'ee mataa isaanii qabu. Yeroo walii wajjin jiraannu keessatti abbaan manaas ga'ee mataa qaba, haati manaas ga'ee mataa ishee qabdi, waloodhaanis ga'ee mataa keenyaa qabna. Yeroo tokko rakkinni dhaqee gaa'ila keessatti kan inni uumamu yeroo ga'ee keenya, iddoo keenya, pozishinii keenya yeroo wallaallu walitti bu'iinsa dhufa. Isa macaafni qulqulluu waan jedhu waan gabaabaan daddafee dubbachuu barbaada. Waan anarra dubbadhu kun warra gaa'ila keessa turreefis nu gargaara, warra amma dhaabbataniifis nu gargaara, warra sichi itti dhufnuufis nu gargaara. Gorsa sagalee gorsaati. Efesoon boqonnaa 5 irra jiru dubbadha. Gorsi kun warra irra ol fuudhaniifis, warra keessa jiraniifis, warra sichatti deemaa jiraniifis hin fayyada. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 21 kaasee jiru gabaabsee dubbachuu yaada. Mata dureen isaa haati manaa fi abbaan manaa attamitti akka walii wajjin jiraatan gorsuu isaadha. Akka qaba. Akka qaba. Hawwii akka qaba. Akkamitti akka walii wajjin jiraatan gorsuusa. Gorsa waloo jedheen nan kaa'e tokkoffaa irratti waliif abboomamaa. Haati manaa abbaa manaaf, abbaan manaa haadha manaasaaf maal ta'edha? Waliif abboomamaa. Attamitti Kiristoosiin safeeffachuudhaan. Ana jedha miti macaafa qulqulluudha lakkoofsa 81. Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Walabboomaan jiru. Walabboomaan jiru. Waliif abboomamaa. Waliif abboomamuu jechuun akka hiikeetti waliif mo'amuu jechuudha. Wal mo'uu miti. Yeroo tokko isa tokkotu moo barbaada? Ishee tokkotu moo barbaada? Yeroo akkasii dubbibbata. Haadhi manaa abbaa manaa moo hin barbaadin? Abbaan manaa haadha manaa moo hin barbaadin? Waliif mo'amu. Namatti tola. Yeroo akkasii gaa'ila fayya buleessa amma dhuma jireenyaatti itti fufuu qaban. Yeroo garuu kanuma kootu caala, kanuma koo sirrii, ana malee an dhaga'amuu waan qabu. Yeroo jedhamu diigumsatu dhufaa dhufa. Isa jalqabaa maal jedhamoo hawwishi sagalee Waaqayyoo kun maal jedhaa? Kiristoosii safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Ana dabalatee jechuudha. Gaa'ila keessa magaalaa waggaa 19 keessa hin jiru. Waliif abboomamaa. Achi immoo gorsa haadha manaaf, haadha qeef misirrittiif laata. Gorsa haadha manaaf kennu Phaawulos
tokkoffaa irra deebi'e ammas abbaa manaa isheef abboomamtu jedhamas. Waliif abboomama erga booddee ammas irra deebi'e awwi maal jedhame beektaa hongeen amoof abboomama. Haati manaa attamitti akkuma gooftaa Yesuusiif abboomamtutti walitti akkuma gooftaa Yesuusiif abboomamtutti haati manaa abbaa manaa isheef abboomamu. Gooftaadhaaf immoo attamitti abboomamu? Jaallatanii feenee hirkisiifamnee miti. Agaddaa lafa qixa የምንታዘዝ ወደን ነው ፈቅደን ነው ማንም አስገድዶን አይደለም። ጎፍታፍ ከኒኑ አቦመምኔ ጅራኑ ጃለላል ከናፍ ሀቲመና አባ መናሼፍ አጋአ ወሪ ብያ ዲዱፍተኒስ ወሪ ብያ ፊንፊኔ ኬሰ ጅርተኒስ ወሪ ብያ ዱፍተኒስ አነ ደበለቴ አባ መናሼፍ አቦመም አተምት akkuma Kiristoosiif gooftaadhaaf abboomamtutti haati manaa akkuma gooftaa Yesuusiif abboomamtu abbaa manaa isheef abboomamtu. lakkoofsatti miidha yeroos jireenyi bareeda yeroos gaa'elli bareeda yeroo waliif abboomaman lafa gubii lafa gammachuu ta'a. lammaffaa yeroo jecha kana haadha manaati harka abbaa manaa ishee jala of agalchitu karaama hundumaa harka abbaa manaa ishee jala of agalchitu haati manaa misirritti attamitti akkuma waldaan kiristaanaa harka Kiristoos jala of galchitu walittiidha. Kiristoosiif waldaa kiristaanaaf gaa'ilaaf waldaa kiristaanaa walittiidha. akkuma waldaan kiristaanaa Kiristoosiif karaa hundumaa harka isaa jala of galchitu haati manaas karaama hundumaa bal'aa dhagahu keessa littis ni barsiisu karaama hundumaa kana booddee ajajaan kee isa sirratti kana mookamu isa harka isaa jala waan hundumaan of agalchitu dubbisu haati manaa Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e abbaan manaa mataa haadha manaati. Kiristoos fayyisaa waldaa kiristaanaa akka ta'e waldaan dhagna Kiristoos. Waldaan kiristaanaa harka Kiristoos jala akka of galchitu haati manaas waan hundumaatti harka abbaa manaa ishee jala of agalchitu. yeroo si bareeda gaa'e namatti tolu harka abbaa manaa ishee jala of agalchitu abboomamtuuf harka abbaa manaa ishee jala karaa hundumaa of agalchitu. sadaffaa gorsaan dhala manaaf kennu kana dubbadhee kan abbaa manaatti darbu kan keenyatti akkasii abbaa manaa isheef ulfina haadha haadholii warri heerumtan abbaa manaa isheef ulfina haadha kun jireenya gaa'ilaa keessatti jireenya gaa'ilaa jiraannu keessatti wal ulfeessuun iddoo guddaa qaba. dhiirri immoo uumamumaan beektu waanuma san beektanii si yaadachiisa ulfina jaallata wanta kabar namni godhu salphachuun barbaada. keessumaa yeroo maatiin dhufan yeroo riigoonni isaa dhufan ulfeessi abbaa manaa isheef ulfina haadha. Amo akka isheen ulfina sii laattuuf mammaaksa Oromoo tokko jira miti barcuma ulfinaa immoo abbaan tol jedha faata. ulfeessuu qabdati yeroos si qabatti si ulfeessiti walii salphisiina. yoo rakkinni jiraate ijaan ol tuqaa dhiisaa booddee dhaqaa golatti galaate warree ba'a.
dhugaadha. Warreebuun hin danda'ama. Kiristiyaanaa keessatti warri mul'oongee waan isaanii jedhan hin beeku malee. Warri maqaan Yesuus warreebuun hin jedhu. Golatti ol gashan ijoollee biratti miti inni iyyuu. Abbaa manaa isheef ulfina halaattu. Kana yeroo qophaa'u warra keenya achi deebi'ee yaada. Abboonni keenya ulfina laafdaa. Ijoollee jedhamti warri ijoollee abbaan keessa isin jedhanii wal waamu. Isin isaan abbaa manaa seeraan dhufa abbaa warraas ijoollee haadhi keessan jirti. Yoo isaan mana jiranii wal ulfeessu. Kanaaf bara dheeraa waliin jiraatu. Kanaaf bara dheeraa keessaa boonitu ulfeessi. Erga lubartanii booddee, erga waliin jiraachuu jalqabdanii booddee, erga dadhabbii isaan jabina isaa argitee booddee saffisiin ulfeessa. Hundumtuu ulfina barbaada. Lakkoofsa 33 argattu. Gorsa abbaa manaaf kennan. Warra abbaa manootiin warri Amoon warri sichatti deemtan dhagaa. Wanta sadii kaasa kan saas kan warra dhiiraas waan sadii kaasa. Hankutaa kana keessatti waa sadii qofan arge. Sadanuu iyyuu immoo waluma fakkaata. Baay'ee